amma dhaggeeffataa ture mana namaa waan ta'eenii usmii amma fi King Ahmadu asiin arsii arrabsee usmii faanti walloo arrabsitee yaani furmaanni jiru hawaasni akka hawaasatti usmii fi hafarsoo fi King Ahmad yoo arrabsan yookiin yoo jarri arsii arrabsitee yamutu walloo arrabsitee qabuu taates yoo manguddummaa taates nu hojiirra sigale miti miidiyaa irratti wal arrabsanii yoo mushawaraan qabaanne walitti guurree fi bakka tokkotti akka joonsiin asitti walitti finna isa dhugaa isinitti himaan isuma dhugaa isinitti himaan abbaan hin kasanirraa hafeen miskiinni tarazzaqamuu biyyaa baatan wayi jira sagaleen amma hin jira maaltu maal ta'e laa wanni tokko waa takka hin taane Kira mau ajandaa miidiyaati moo dhuguma wal qabaa jirtan Suuditti ka dhugaa dhuguma gartee miskiin irratti uummanni tokko dhiirummaa lallataa jira san immoo akka dhiiratitti agarsiisaa jirra sun rakkoo miti waan biyya arabaa kana gartee namni akkanuma wal godha yeroo tokko garuu immoo namni yoo dhiira ta'e nama dhiiraa keessaa kan walloleen qaba malee miskiina maqaa isaatiin ganda kana dhalatee jecha kareetiif nama gartee waa akka siyaasa quban qabne ka miidiyaa quban qabne nama akka edaa yoo agartanii jettan sooshaal miidiyaa kanatti nama 11 mucaa daa'ima halkan guutuutumaa bulan jechuu sii galee. Kanaafuyyuu sanumarra gartee ijoolleen miira keessa galtee ijoolleen teenallee haaloo baate wanni biraa takka hin jiru miidiyaa irra kanuma deemaadha hunduu haaluma wal baay'eeraa itti kufaadha malee lolli wanni biraa takka hin jiru doktor. Amma warri qabame sun ka wallootirraa ka arsiitirraa eenyu bira jira jara san galchina. Wallahi ka walloo irraa gartee mucaan kaawwala qabame bahee jira yaani garuu viidiyoo wayii waraaban argee jira. Video kau ijoollee bira dhaqeetiin ijoollee waraabde garuu ka arsii irraa ijoolleen hagama arsii irraa qabame ka walloo ijoollee walloo qabamte nama lama sunniin gartee ni jirti yoo mucaan suni gartee nagaan ka gadhiifamu taate akka jedhanitti mucaan saamamellee gadhiifame wanni isaa qubii wanni guutuu waan dalagan guutuu kafalanii yoo jedhan ajaa'iba qabdanii garuu wallaahi ijoollee mucaa qabdan lakkoofsa tokko bareedaa ijoollee mucaa qabdan beektanii Umar walloo ijoollee mucaa qaba wal qabde bakka ka arsii qabamee fi ka walloo qabame kan hin beektanii nan beektan. Usmiyyeen ni beekaa bar ijoollee taanis Bilaal yaaniin tokko gurbaa beekama lachuun immoo beekaman warri ijoolleen arsiitis taan immoo beekte sonneenis ni beekanii bar warruma beekamuu qabee bar. Ijoollee gurguddaa wal qabee. Ka gurgudduma tan akka beebaru. Maqaan Bilaali tokko ka Bilaal kun arsiidha moo wallo? Isa tokko qabee jaan isa mana isaatti hafidan amma gama arsiisan. Culullee kami culullee arsiiti? Usmiyyeen ni beeka. Usmiyyeen ni beeka kaanis ijoollee walloo ni beekti. Waluma beekan. Lachuu wal beekan. Dombir. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Waan oofaa jirtan kanarraa maal jetta abbo? Wallahi wanni oofaa jirra muukuni waan sirriitii miti beektaa gamaaf gamanattiyyuu. Haa ta'uuti ammoo tuyyuu ilmi namaa tokko ilma Oromoo kanaan durallee miidiyaa kana akka nam tokkottatillee hima beektaa kutaa namaallee marrabsamaa gootallee marrabsanii wal arrabsuun ooma jiru isin martinuu ni beektan. Arraba namni tokko quufaan tokko bakka tokko taa'ee nama arrabsuuf jecha dheengadda kalee galgala jechuudha miidiyaa irratti mucaa xiqqaa reefu dhufee waggaa takka gahe nama 11 viidiyoo argitee jirta miidiyaa kanarra jira nama 11 itti duudaniitiniin bakka inni dalagatutti tumaa bulanii gartee billawa irra qabanii harka duubatti hidhaniitiniin ijoollee walloodha. Akkasitti laayivii irratti agarsiisa turani Dr. Asli viidiyoo arguun ooltu garuu.
Asli assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gana agartee isinii goona jennaan amma kalee galgala anillee akkiyatti namni hundinuu wanni godhamaa jiru kun jara nasirrii miti. Namni nama arrabsullee homa jiruuti. Abbaa arrabsisan yoo dhiirummaa qabaatan abbaa nama arrabsisan dhaqaniitiin yoo waa godhan afaan isaatti iyyuu waa itti fuudhe garuu ammoo miskiina kuunoo daka jiru gara kamis kana jiru gara bishaa kanatti jedhani. Mucaa daa'ima qabaniitiin akkasittumaa bulanii mallaqa birrii riyaala 2,000 irraa fudhatanii har'a gadhiisan jechuudha. Sababbii asirraa bilbilameetiin wanta jedhe eeda duumaa bulanii Oromoon guutuun quba qabu. Har'a sanirraa kan ka'e ijoolleen gamanaallee qabdee jirti nama. Qabdee kan jirtu. Itti fufaa bu'aa waan kanaa maali jettee yaaddaati? Wanni kun dhaabachuudha amma kanumaa yookaan amma kanuma dubbataa irra wanni kun dhaabachuu qaba. Namni miidiyaa irratti nama arrabsu nama jiru. Ka arrabsu kun ammoo bakka bareeda jira, bakka gaarii jira. Taa'eetiin ofirraa banateetiin nama arrabsaati. Miskiina ammoo dalagarra jiru ka wal maddii dalagatu, ka waliin dalagatu irratti waan akkanaa dalaguun sirrii miti haa dhaabbatu jedhaa jirra. Kana furmaata walmaa itti goona ijoollee keessaanillee dubbisnee jirra. Dubbisaatis jirra. Nama irrattillee akka miidhaa hin geessine. Akka ammoo tuyyuu wanni kun ammoo boruufillee nama saalfachiisa. Ilmaan Oromoo akkana wal godhuun takkaan agarree garuu ani wallahi wal marraadha. Ayyee tole. Ali salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asli. Nagaa fayyaa Ali. Amaani. Jirta. Jira wallahi anaafiyatillee gaa wal beena. Na wallaalullee mala garuu amma wanti deemaa jiru kun beektaa dangaa darbaa jira. Dhugaa waan hedduu nama gaddisiisoo bakka gama lachuudhaanuu ani akka kiyyatti arsiinillee obboleeyyan kiyyaa walloonlee obboleeyyan kiyyaa tokko kan inni addaan qooduun qabu garuu wanni deemaa jiru kun nama nagaan wajjin dalagachaa jiru nama nagaa walammatee wajjiniin mana kireeffatee waliin jiraachaa jiru hedduu wal qoqqoffachiisaa jira ammuma kana wanni kun akka kanaa yoo itti fufe bakkan taanetti wal mul'isuu jira wal saaxilaa jira waan ta'eef waan kanarraa akka irraa dubbattan warri gartee hawaasi bal'inaan sin jala deemee sin hordofu waan kana hatattamaan akka amma dhugaa tarkaaffii fudhatanii waan kana labsitanii akka dhaabdaniin dhaamuu barbaadanii amma kan dheegaddaa ijoollee walloo mucaa tokkicha qabda jedha san gadhiisanii ture sababa mucaa saniitiin kan ka'e ijoollee isaan keessanillee hin qabanii waa'ee kana dhugaa dubbachuuf dubbiin kun kan ka'e sababa walloorraa Kingi Ahmadi Arsiirraa Afarsoo fi Usmeedha. Dhugaa dubbachuudhaaf isaani kan jechuudha abbaan dubbii laaqee asiin dubbii kana uwwisee ijoollee haasaan biyyeenillee ijoollee arraban biyyeenillee ijoollee arsiistee ijoollee walloostee abbaan waan kanaan asiin ga'e isaanii ni beekna walumaanuuhi dubbiin kun osoma bakka kana hin gahin iyyataa turre nuti dubbiin kun cimaa deemaa jira ijoolleen dubbii kana agartee meera keessa galtee ijoollee waa takka hin beekne ijoolleen meediyaa kanarra baatee gartee waan nama arrabsu waa takka hin beekne meera keessa galtee lookishin nu ergaa fi lakkoofsa nu kennaa jettee waan biraa keessa galaa jirti jennee wallaahi waan kana alaani amma dura yeroo hedduun sitti ergaa ture si barreessaa turelleedha nu hubanne na fakkaate garuu wanni kun akka kanatti hedduu beektaa diinallee karaa banaa jira nuti yaake diina biyyattillee dadhabnee as geenye wanni kun daangaa darbe ijoollee gartee Harargeetinillee ijoollee Jimmaatinillee wal mari'attanii waan kana amma isin hordoftoonni hawaasi bal'aa sin jala deemu waan ta'eef waan kana hatattamaan akka gabaabama dhaabbatu kan hanga ammaa ta'e katumames tumame kan miidhames garuu namni lubbuun been jiru hanga ammaatti wanni beektu garuu wanni kun akka kanaa yoo itti fufe guyyaa lama yoo ga'e akka kanatti wallaahi asli bakka guddaa nu ga'uuf deemu wanni kun dhugaa dubbachuuf sigala saniif ani amma akka kiyyatti dhugaa dubbachuuf wallaahi garee tokko deeggaru waa'ee kana irratti jechuudha. Kanuma arrabaa sanoonni gaafa takka garee takka deeggareellee hin beeku. Hin jaalladhu ani ajandaa nama arrabsuu kanallee dhugaa siima. Garuu immoo amma dubbiin bakka safaa dhaaqe yookaan qildi jedhamu sanbira darbe sanbira taree jira buleessa kiyya. Saniifuu waan kana itti yaadame nu irra si wayya waan hundaanuuhi mee waan kana sooddoo gabaabsaadha. Hafarsoo Usmee Kingi Ahmad jara kanaa wajjin wanni sinaa suksiisuu hin jiru. Dhugaa yoo barbaadde dhugaa maaliif yoo jette
Jari kan sababa saniitiin asi geewu dhugaa ijoolleen arraban beekne ijoolleen arsii sababa farsootii fi sababa usmeetiini bakka kana gahuu bira ga'e ijoolleen wallootis kawaata kaan beene sababa kiingi amadiidhaa faadhi dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Ani laala kun kiyya jedhee ofitti hin qabu dhugaa jirtu lafa kaa kan na jaalate afaan sofuus miyyee miti amma anu waggamadee asirra jira maan wallolaa ool waan namni tokko asirratti warri miidiyaa tokko yookiin namni baay'een akka isa laaluuf yookiin yaadaan nama mormuu dadhabee nama arrabsuuf miskiinni wajjin jiraatu wal fannisuu qaba jettee amantaate akka diinatti obbolaan lamaan. Amar kana seeme sirriin miti deeggaruun jedhee barani ani duraanillee unkaan isa amma qaamaan akkana wal godhuu kanan miti arrabuma sanuu ani garee tokko deeggaru kanarratti ani keessan jiru akka kiyyatti siifima garuu waan kana ammoo akkana jechnee dhiisuu osoo hin taane hatattamaan dubbii kana akka dhaabbatu labsuu qabdan warri hawaasii bal'inaan sin daawwatu yookaan hawaasii sin kabaju sini galee si qofaa doon taane dabalattee illee kan akka kan keetii an dhaamseen qabu kana saniifuu warra qabame sanii ijoollee nama qabdu kana kabeetu ka keessan yookiin dawwaltee diniin waan kana dhiiraa jechuu dandeettu yookiin nuuf hiddu jira. Ani ijoollee raan ijoolleen ani biyya kurraan yoo ta'e malee naman ani biyya kun naman ani biyya kun miti garuu ijoolleen ani biyya kun qabsiisee jedhe gurbaan tokko kiingaa uummatii tokko gaaf dur mucaa mijattiin irratti galte ijoolleen argee irra galte kamana keesseen isanii Dr. Asli ka gaafa tasitti akka wannoo goosiftuu sanii isa namni akkas goosise. Jirra keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Professor Usmeda olboon danda'uuti sanifin kanaan dhufe dhagaa jirana wayin dubbadhaa dhiifama warana dura jiru irra isin durallee dubbadhe laali dubbiin tun maalirraa akka kaatee yaa'ii nama lamarraa kaateen akka kutaatti waliin ba'anii ilmaan Oromoodhaa ka waan kanarraa dubbii waan takka irraan beeyne wal miidhuun waan gartee aadaa maleedha waan Oromoo irraa hin eeggamne waan fokkottuu Oromoo jidduutti jibbaa babal'isaa deemtu jechuudha. Waan takka waan beekuu qabdaniin isinii obboleeyyan keenya.